Akkam jirtu daawwattoota maatii aartii Oromoo kun sagantaan kun kana booda torbaniin asaa barsiisaa piraankii adda addaa dabalannee Oromiyaan torbee kana keessa akkamitti dabarsite sooshaal miidiyaa irra wantoonni barsiisoo ta'an maaltu turanii kan jedhu torbaniin kan itti ilaallu karaa YouTube keenya kan diraamaa hireetti daawwattan karaa hiree diraamaa chaanaalii akkasiin oolmaa Oromiyaa kan torbanii kan jedhuun Sini qabanne torbeedhaan isin barsiisaa bashannansiisna garuu gara viidiyootti yeroo dhufu jalqabarratti gaa isin nagaafattu jedhee kanan sodaadhuuf kana yaadu jalqabarratti diraamaan hiree akkam ta'e isa jedhudha. Diraamaan hiree akkam akka ta'e anaaf gaaffiidha. Jechuuf ture garuu mee torbee kana keessa wantoota dinqisiisoof bashannansiisoo akkasumas nu barsiisu jennee yaan torbee kana keessa maaltu ta'e gaggabaabsine warreen hojii keessanitti biyya keessa biyya alaa keessatu jiraatanii yeroo dhabdanii hawaasummaan maalirra ture kan jettaniif gaggabaabsinee dubbanna. Jalqabarratti kan jiru gaa Itoophiyaan gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa Gibxiin 2-0dhaan injifatee jira. Mee maal isinitti dhaga'ame? 2-0dhaan injifachuu ishee miti dinqii kan ture. Namni tokko dhufee Waaqayyo natti dubbatee ture. Raajii argeen ture. Itoophiyaan akka isheen Gibxiin injifattu Waaqayyo natti himnaan haadha manaa kootti nimeenuun jedhe erga taphichi darbee booda. Egaa namni keenyas baay'ee dubbii bareeraa jalqabatu taphichiin jalqabamiin itoo nutti himtaniitu ta'ee raajii beetingii waan jedhamu jira dargaggoonni si'anaa kan isaan qumaara qabsiifatan tokko dursitanii nutti himtaniitu ta'e Itoophiyaa jennee deemannee qarshii baay'ee nyaanne achi keessaas maaltu beeka waldaadhaafis waan ta'eef innee dhufnaa jedhanii itti qoosaniiru. Kana wajjin wal qabatee egaa mudannoon kun maaltu ta'e taphni kun erga xumurame boodadha kan isaan feesbuukii isaanii irratti bahanii barreessan. Durseen haadha manaa kootti dubbadheen ture jedhanii egaa nuni waaqni ittiin dubbatu jechaa jirra osoo hin taane tu dursanii nutti dubbatanii hin amanna turree kan jedhu ture. Ergasii gaa namoonni baay'een bakkeetti arganii anis hiriyaa kootti meen ture Itoophiyaan akka isheen dursitee injifattu haadha manaa kootti meen ture hiriyaa kootti meen ture jaalallee kootti meen ture garuu erga taphichi darbee boodadha sidii galamani. Kanarra darbuudhaan gaa deeggartoonni garee kubbaa miilaa Arsenaaliif Manchester United gareen keenya bira dhufu meeqaffaa ta'ee xumuraa raajinuu gaafadhu meeqaffaa bee akka xumuru nutti himuu jedhanii karaa sooshaal miidiyaa gaafatanii turanii. Ta'us gaa isa bara dhufuullee arguu raajiin. Waaqayyotti dubbataa waa'ee kubbaa dhuguma. Egaa isa bara dhufuullee waan beekan natti hin fakkaatu isa darbe garuu Arsenaal 5ffaa Maancheen 6ffaa bee akka xumuru raajuuf waan rakkisu natti hin fakkaatu. Waan fedheefuu egaa uummanni biyya kanaa milkaa'inni tokko gaafa dhufu gammachuudhaan harka walitti rukutaa kufaatiin gaafa dhufu immoo dafee quba namatti qaba. Wanti ajaa'ibsiisaa nan torbee kana keessa argee Itoophiyaan deeggartoota kubbaa miilaa hamma kana qabdi jedhee yaadeen beeku. Maaliif namni keenya nuun hin barbaannu isteediyeemiin kun iyyuu diigamee qamadiif boqqolloon irra qotamee uummanni kun nyaatu malee kubbaa miilaa kun waan achi siqu miti uummata jedheetu har'a immoo Itoophiyaan Gibxiin injifatteetti Muhammad Saalaa injifannee hidha abbayyaa qofaa miti kubbaa miillaadhaanis mo'aa jirraa waan jedhudha kan isaan dubbataa jiranii. Kanaaf egaa sochiin tokko argamuunsaa kan namatti tolu ta'us gaa gammachuun kun itti fufamoo gahee dhaabbata akkuma ol ba'ee gadi ba'amoo kan jedhu gaa tapha sattaanu gaa dirree warra Gibxi gaafa erga deemnee booda meeqaan akka injifannu kan akka injifatamnu waliin teenye ilaalla. Wantoonni ajaa'ibsiisoon torbee kana nu mudatan keessaa hangafti tokko waa'ee bishaanii wajjin wal qabatee ture. Dhugaa dubbachuuf akka carraa gara magaalaa Amboo deemeen ture torbee kana keessa mudannoon achitti na mudate. Dur bishaan haayilaandii yeroo dhufee yaadattu haayilaandii jedhamee hafee gosa bishaanichaa akkuma amma bishaan Yes Gold jedhamee maqaan kennamudha malee maqaan bishaanii haayilaandii miti kaampaanii sana keessaa tokko isaa haayilaandii ture. Yeroo sana gaa hoteelatti bishaan dhugaatiidhaaf gaafa jedhamu hin gaafatu turan bishaan kan waaqaa moo kan namaa jedhanii nama gaafatu turanii kan waaqaa jechuun gasa waaqni gubbaadhaa gadi roobsee inni haayilaandiin kun immoo kan namaa ture.
yeroo sanatti namni baay'een akkamitti bishaan binnee dhugnaa kan jedhu liitirii tokko birrii 5 birrii 6 bituun baay'ee ajaa'ibsiisaa ture. Amma garuu kunoo ga'ee boba'aa konkolaataa wajjin bishaan biyya keenyaa wal qixxaatee liitiriin tokko birrii 25 seenee engadda amboo taa'een akka tasaa barreeffama tokko barreesseen ture. Barreeffamichi akkas jedha. Barreeffamichuma yoon isinii dubbisee barreeffamni isaa akkas jedha. Feesbuukiidhaan kanan barreesse dur hoteelatti warri hoteelaa bishaan dhugaatii hin qabnu yeroo jedhan namni haayilaandii bitee dhuguuf gungumaa bitee dhuga ture. Amma kunoo harka dhiqachuufuu bishaan hin jechaa jiru. Bishaan liitirii 2 qarshii 25 galuu qarshii 25 akka gale garuu quba qabduu jedheen gaafadhe. Namni baay'een 25 miti. Andaraa keenya liitiriin tokkoyyuu 20 galeera. Abbaan lamaa 30 olii. Kanaaf jedhanii ani garuu wanti na ajaa'ibsiise amboo deemeni. Amboon keenya egaa amboon New York taatee inni eegaa turre abdii guddaadhaan amboon deemtee bishaan dhugaatii iyyuu hin jiru dhugaa dubbachuuf hawaasni sun rakkoo bishaan dhugaatii sun na ajaa'ibee bishaan harka dhiqachuuf jennee bishaan harkaa dhibe. Mudannoo dhugaarraa kee barreesseenaan bishaan akkas galeeraadha. Maaliif amma konkolaataan amma boba'aa liitirii tokko qarshii 35 deemeetidha kan isaan gatiin boba'aa hin dabaleedhan. Kanaaf konkolaataan erga liitirii tokko birrii 35 dhugee ati nama dhuunfaa taate birrii 35 erga dhugdee gatii keessan hin xiqqeessina. Konkolaataa miiliyoonii 10 liitirii tokkoon yeroo deemu birrii 35 fixaa. Isinis bishaan liitirii tokko dhugdan birrii 35dha. Kanaaf gatii keessan hin xiqqeessinaan isin jedha malee ani gatii isaa dabaluu isaa miti kan isinitti himu. Garuu kana gidduutti gaa namni wayii koomantii irratti waan ta'e tokko naa barreesse baay'ee kan natti tole tokkotu jira. Kumsaa dhiisii naan jedhe. Dhiisii bishaan haayilaandii sin dhugiin kan baambaa sin dhugiin kan dhuguu qabduu bishaan maaliiti jedhe bishaan bokkaa dhugeedha. Bishaan bokkaa dhugeennaan inni tokko immoo keessaan dhufee bishaan bokkaasa waaqayyo roobsee moo eenyu roobsee gaafate bishaan biyya keenyaa qaama lamatu roobsaa. Tokko waaqni roobsaa tokko immoo qaama kan biraatu roobsaa. Kanaaf rakkisaa ta'eera namni keenya dubbii dabaleera. Kanaaf bishaan isa kamdha isa jedhu deebisuudhaaf bishaan bokkaas akkas ta'eera jechuufidha. Torbee kana keessa inni ajaa'ibsiisaan baay'ee na dinqee jaartii tokko kunoo viidiyoo irratti akka argitanitti jaartii waggaa tilmaamaan waggaa 60 yookaan 70 ol ta'an tokko reebamanii ajjeefamaniiru kan jedhu baay'ee marsariitii hawaasaa kanarra deemaa ture. Jaartiin kun maal godhanii isa jedhu gaafadheen ture. Nama baay'ee gaafannaan waraabessarra taa'anii deemanii jedhan. Waraabessarra taa'aniitu deemanii lafti bari'eennaan waraabessa maaliif akka geejibaatti fayyadamtu kan jedhuun jaartii kana qabanii reeban jedhanii. Nama gaddisiisaa durri qoosaa tokko jira ture. Egaa jechuun maal akka isaan jedhaman beektu maqaa baasee sirriitti himu warri waraabessarra taa'anii deeman jiru jedhama biyya kana keessa. Abariidhaan waraabessarra taa'eetu deemu namatti dhufeedhaan namni gaafatti dhufu bariidhaan. Isheen fixeensaaf jedhee miilarra kaa'adhe kana immoo galiitii budaadha jedhee odeessiga jedhee kanaaf jaartiin kun akka kootti dinqisiifadheeras iddoo tokko irratti. Namoonni waraabessa kana irratti arganii reebuu danda'u garuu bara namni walii galuu dadhabe keessatti namni afaan walii beeku walii galuu dadhabe keessatti bara tiriippii tokkoof raayidii konkolaataa waammattanii konkolaachisaa fi namni yaabbatee jiru warreebu keessatti jaartiin kun bineensa alaa madaqsanii waraabessa kana akka raayidii itti fayyadamuun isaanii garuu anaaf dinqisiifannaa guddaana keessatti uumeera. Namni nama wajjinuu bara walii galuu dadhabe keessatti waraabessaa wajjin walii galuun isaanii waaw jedheera. Jaartii kana garuu kan du'uun isaanii baay'ee rakkisaadha. Bitaanatti galeera. Inni dhumaaf gaaffii yeroo dheeraadhaaf na gaafachaa turtan rakkoo diraamaa hiree dubbadhu kan jedhu na gaafattanii turtanii. Egaa waa'ee diraamaa hiree dubbachuudhaaf ammas haalli mijataa miti. Rakkooma sana dubbachuun iyyuu rakkoodha jedhu. Xiqqoo rakkoo kan nuti ta'e haalonni ispoonsara wajjin wal qabatan torban diraamaan kun yeroo hojjetamu baasii guddaa qaba. Taatotaaf hin kaffalama, nyaanni isaanii, dhugaatiin isaanii, geejjibni isaanii, manni itti waraabamu, ogeessonni kaameeraa, laayitii
Ani qofti iddoo kana taa'ee san haasawa akka kanaatu salphaa ta'e diraamaan kun torbeetti sa'aatii 2 sinii darba ture. Haalli ittiin gatiin itti ba'u salphaa miti. Biyya keenya keessatti immoo diraamaa afaan Oromoo hojjetanii ispoonsarri baay'ee ulfaataadha. Ispoonsarri hamma har'aatti dhufees baasii masaa yoo danda'e waan jedhamudha malee achirraa dhufee nuun bu'aa nuu buusee nuu kennu tokkoyyuu hin qabnu. Aartii immoo jaalalaaf hojjennaa. Aartii fedha keenya waan ta'eef kennaa isaas qabna jennee waan yaadnuuf hojjennaa. Kanaaf torban muraasa gidduutti diraamaa hiree qilleensatti deebisuuf yaalii dhumaa gochaa jirra. Alama garuu isa deebi'ee dhufu wantoota babbareedoo baay'ee akkasiin jaallatan shakkii tokkoyyuu hin qabu. Ititeera sirriitti ititeeraafamee dhadhaan gaariin keessaa ba'eera jennee amannaa. Kanaaf diraamaa hiree torban muraasa gidduutti qilleensatti deebinaa. Kana duras dubbannee turre garuu tu dandeenya nuti har'a waaree booda deebi'eeyyuu nuti tola. Garuu haalichi ulfaataa waan ta'eefidha. Kanaaf karaa chaanalii hiree diraamaa torban kun torbee jalqabatti wal barru waan ta'eef keessummoota irraa birattan muraasa nan afeeraa. Namoota TikTok irratti barnoota gaarii kan qabu, namoota nama barsiisan, namoota ogummaa keessatti milkaa'an, dhaloota kanaaf ergaa gaarii kan qaban, namoota muraasa isinii qabadheen dhiyaadha. Karaa chaanalii hiree diraamaa hordofuu dandeessu. Kanaaf torban kun torbee gaarii isiniif haa ta'u. Oolmaa Oromiyaa piraankii adda addaa dabalannee wantoota barsiisan. Kolfisiisuu jechuun qoosuunsaa salphaadha. Garuu isa osoo hin taane barumsa kennuu qaba jennee amannaa. Isheedhumaa waan tokkoon isinitti himee deema. Namicha jedhanii ati manaasaa jalaa boqotteedhan. Jalaa boqottee mana keessaa saanduqa reeffaa keessa godhanii manatu gadi baasaa jiranii balbalatti saanduqa fuudhanii balbalatti rukutan jedhan. Tasatu boo'icha irra jiranii. Yeroo kana jaartiin hin kaateedhan. Hin kaatee deebitee jiraatteedhan. Deebitee jiraattee waggaa 3 waggaa 4 akkas wajjin jiraattee ammas deebitee duuteedhan. Gaafa duutu saaxinii manaa saaxinii reeffaa mana keessaa yeroo baasan abbaa manaa maal jedhedhanii adaraa keessan suuta jedhaa saanduqni kun balbalatti akkam buunee jedhedhan. Deebitee kaatii yaaddee fakkaata. Torbee gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti.